Nagaan isiniif haa ta'u obboloota koo musliimaaf kiristaanotaa bakka jirtanitti akkam jirtu nagaadhaan nagaa kootti galata waaqayyoo baga nagaa taatan nagaan keessan haa baay'atu har'a dursee ijoollee musliimatiin hallaadhaan isin qabe shirnaaf godha ijoollee kiristaanotaa adaraa waaqayyoo bakka jirtanitti shirnaaf godha sheeriidhaan bicha mucoo kana gargaara sheeriidhaan sheer godhaatii lubbuu namaa baraara sheeriin dhadhabnu waan ta'eef jedha Michoo kana ilaalee jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf jireenya koo kanatti dhadhaa'inaan baay'ee natti ulfaata akka kootti keessumaa ijoolleen Dubaay keessa jirtan ijoollee haala mijataa qabdan ijoollee nama gargaaruu dandeechan ijoollee fooloo gurguddaa qabdan ijoollee Dubaay keessatti nama gargaaruudhaan carraa argattan hundi keessanuu sheer godhaa namoota akkanaa kana biraan naagaa namoota nama gargaaran kana biraan naagaa na dhaqqabaa isiniin jetteertu obboleettiin keessan obboleettiin keessan obboleettiin akka keenyatti hojjechuudhaaf biyyaa baate of jijjiiruudhaaf biyyaa baate kushiinaa arabaa keessatti dararamaa jirtu dhiirritti taphachaa jiru miidiyaa irratti baate saalfii malee lubbuu koo na baraaraa isiniin jetteerti maaltu isinitti dhaga'ama yeroo baay'ee viidiyoo garaagaraa argina mataan nu dhukkuba yeroo baay'ee viidiyoo ijoollee dhiphatan agarra mataan nu dhukkuba kaan keenyatti garuu mijataadha kaan keenyatti dhiphataadha biyyi lafaa kun kaaniif mijatee kaaniif dhiphata kaanitti tolee kaanitti toluu dida kaan rakkiseet kaaniif haala mijeessa kanaaf sheeri duwwaadhaan obboleettii kana gargaaraa iddoo ishii dhiphatte gara ishii baraaraa obboloota koo lubbuu ishii baraaraa isin dhiira barbaachuu dhuftan malee hojii barbaachaaf hin dhufne jettee ijoollee dhiiraa natti taphachiiste isiniin jetteerti kiniin liqimsaa jetteerti lubbuu koo baraaraa jetteerti obboleettiin kun fuula miidiyaatti baate boochee Imma ishee gafteerti lubbuu koo baraaraa isiniin jetteerti warri isinitti mijate ishee haallitti mijanne saalfii malees baate lubbuu koo na baraaraa dhiiran natti taphata isiniin jette sheer godhaa qaama isheen ilaalatu yookiis immoo qaama dhimmi kun ilaalatu biraan dhugaa ijoolleen Dubaay keessa jirtan yeroo baay'ee Yoordaan irraa wantoota akkanaa dhageenya Beerut irraa wantoota akkanaa dhageenya biyyoota garaagaraa keessa wantoota akkanaa dhageenya Kuusani kan uffata meeqatu jira kuusani kan silkiin qabne meeqatu jira kuusani gabbayee kan ba'uu hin dandeenye meeqatu jira tun garuu carraa itti isinitti mattu argatte miidiyaa irrattis baatee obboloota koo na gargaaraa isiniin jetteerti saaffii tokko malee kusilaa nama saalfachiisa ture na gargaaraa isiniin jetteesi saalfachuu dadhabdee eenyu namni gargaaruu danda'u eenyu namni obboleettii kana dhaqqabuu danda'u ijoolleen Dubaay keessa jirtan piliis sheeroliif godhaa michoo kana gargaaraa sheeroliif godhaa maatiitti galcha